Hawaasa Oromoo kutaa Oregon magaalaa Portland fi naannoo ishee jiraatan maraaf. Hawaasni Oromoo magaalaa Portland jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN waliin ta'uun Sadaasa 27 bara 2020 akka waaree booda sa'aatii 3 irraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Portland fi naannoo ishee jiraatu martuu qophii kanarratti akka hirmaattaniif yaamicha dhiyaate. Directory Olana Oromia Media Network Muhammad Abdosh Kulala Mumme OMN Dajane Gutama Zak Dube fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Doubletree by Hilton Portland 1000 North East Multnomah Portland Oregon 9723 Odeeffannoo dabalataaf karaa lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Kottaa wajjin taanee haala yeroo Oromiyaa fi Oromoo irratti waloon haa mari'annu. OMN utubuun sababal'aaf sagalee haa taanu. OMN ijaa fi gurra uummataa. Koree qindeessituu sagantichaa Portland, Oregon, USA. Akkam jirtan alaamanaan sa'aan namaan maatii waatiin dakaa gaaran biyyoon kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork darbee oduu idilirra geenye jirra. Waraana bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaatti kan argamtu aanaa Leeqaa Dullachaa fi Wallagga Lixaatti kan argamtu aanaa Yubdoo guutummaatti bulchiinsa bilxiginnaa jalaa bilisa baasuu ibseem. Dubbi himaan idilaa addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii gama toora Tiwiitara isaaniitiin akka ibsanitti aanaaleen lameen guutummaatti to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo kana duras aanaalee Gidaamii Beegi fi naannoo san qondaala bulchiinsa bilxiginnaa jalaa guutummaatti bilisa baasuusaa ibsee ture. Dhimma aanaalee waraanni bilisummaa Oromoo guutummaatti bilisoomsuu ibse kanneen ilaalchisuun sirni bilxiginnaa waan jedhan qabu. Oduu malqabatee waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa fi giddu galeessaatti lola humnoota bilxiginnaa waliin guyyoota dabran keessa deemsiseen olaantummaa argachuu ibseem. Zoonii giddu galeessaa Shawaa Kaabaa aanaalee akka Hidhaabuu Abooteem dagamii fi Mukuyyoo keessatti lola Sadaasa 18 bara 2021 adeemsifameen loltoota sirna bilxiginnaa 81 yoo ajjeesu 48 madeessee inspektaroota 2 dabalatee namoota 5 booji'uu ibseem. Guyyuma wal fakkaataa lolli guddaan lixa Oromiyaatti adeemsifamee jira. Bal'ina siraachi sabaastuu qopheessee isarraa dhageenya. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa fi giddu galeessaatti lola humnoota bilxiginnaa wajjin guyyoota darban keessa adeemsiseen olaantummaa argachuu ibseem. Zoonii giddu galeessaa Shawaa Kaabaa aanaalee akka Hidhaabuu Abootee Daagamii fi Kuyyuu keessatti lola Sadaasa 18 bara 2021 adeemsifameen loltoota sirna bilxiginnaa 81 yoo ajjeesum 48 madeessee inspektaroota 2 dabalatee namoota 5 booji'uu ibseem. Akka ibsi waraana bilisummaa Oromoo addeessutti aanaa Hidhaabuu Abootee keessatti lola adeemsifameen loltoonni sirna bilxiginnaa tiksan 53 ajjeefaman 32 madaa'uun 2 ammoo booji'amaniiti jiru. Lola aanaa Daagam keessatti adeemsifameen ammoo loltoonni sirna bilxiginnaa 11 itti ajjeefaman 7 madaa'uun 1 booji'ameeti jira. Akkasumas lola aanaa Kuyyuutti adeemsifameen gama sirna bilxiginnaatiin loltoonni 17 yoo ajjeefaman 9 madaa'aniiti jiru. Lola aanaa Kuyyuu kana irratti ajajoonni humna addaa poolisii Oromiyaa lama kan inspektar Abbabaa Tafarraa jedhamuu fi inspektar Darajjee jedhaman booji'amaniiti jiru. Lola guyyama wal fakkaataa zoonii lixaa godina Wallagga
lixaanaa yubdoofiim wallagga bahaa aanaalee qaadullachaa keessatti adeemsifameen aanaaleen lachuu lola hamaa booda waraana bilisummaa oromootiin to'atamaniiti jiru. Sadaasa 19 bara 2021 wallagga bahaa gabaasan bataa bakka bosoqaa jedhamutti lola hamaa guyyaa guutuu raayyaa ittisa biyyaa wajjin adeemsifameen booda waraanni bilisummaa oromoo irra aanu addeessaa gabaasni maarsariitiin waraana bilisummaa oromoo qabatee bahe kun lola guyyoota darban kana keessatti adeemsifameen waraanni bilisummaa oromoo meeshaa waraanaa hedduus boojii ibseetii jira. Ibsa waraana bilisummaa oromoo kana ilaalchisee gama sirna biltsiginnaatiin hanga oduun kun qindaa'utti wanti jedhame hin jiru. Maatiin qondaala abaa'oo olaanaa obbo Daawit Abdataa magaalaa Maqii keessaa qabamanii hidhamuun himame. Miseensota maatii Daawit Abdataa hidhaman kanneen maqaan isaanii eerame keessaa tokko abbaa isaanii Abdataa Hundeessaa jaarsa waggaa 82ti. Bal'een oduu kana akka itti isiniif dhiyaata. Maatiin qondaala abaa'oo olaanaa obbo Daawit Abdataa magaalaa Maqii keessaa qabamanii hidhamuun himame. Miseensota maatii Daawit Abdataa hidhaman kanneen maqaan isaanii eerame keessaa tokko abbaa isaanii Abdataa Hundeessaa jaarsa waggaa 82ti. Odeeffannoon nu dhaqqabe kan mul'isu abbaa qondaala abaa'oo Daawit Abdataa obbo Abdataa Hundeessaa haadha warraa obboleessa Daawit aadde Shaalloo Nadhii jedhamtu wajjin mana jireenyaa isaaniitii fuudhanii hidhan. Dabalataanis wasiila Daawit kan ta'e obbo Baddiluu Hundeessaa jaarsa umrii 60 ijoollee isaa dubaraa 2 hawwii fi ayyaantuu jedhaman waliin gara mana hidhaatti geessuun ifoomeera. Caasaa mootummaa keessaa duula maatii qondaala abaa'oo Daawit Abdataa hidhuu kan geggeessaa jirtu kantiibaa magaalaa Maqii aadde Masarat Guddataa akka taate maddeen eerumsa kennanii jiru. Aadde Masarat walgahii irratti yeroo mara maatiin Daawit osoo jiranuu nagaa hin argannu jettee makka dhaadachaa turtes maddeen OMN kan odeeffannoo kana nuuf ergan ibsanii jiru. Waggaa tokko dura obboleessa qondaala abaa'oo olaanaa Daawit Abdataa isa hangafa kan hojii qonna jallisiitiin jireenya isaa geggeessuuf nama hirmaannaa siyaasaa homaatu hin qabne qabsiisuuf humna addaa Oromiyaa halkan walakkaatti ergitee akka tasaa manaa dhabanii akka deemanis yaadachiisanii jiru. Hangafa Daawit kanas waytii garaagaraatti bifa irra deddeebitiin doorsisuun ijoollee isaa guddifachuu dhoowwitee jireenya baqaa akka jiraatu taasiftee jirti jedhu keessa beektonni shira kantiibittii magaalaa Maqii kan taate Masarat Guddataa beekan. Gama biraatiin Masarat waliin shira kana hunda kan maatii qabsaa'aa Daawit Abdataa irratti qindeessu abbootii qabeenyaa 2 ta'uu isaanii kan beekame yoo ta'u kan yeroof maqaan isaanii dhaqqabe Jimaa Goobanaa nama jedhamu ta'uu odeeffannoon OMN dhaqqabni addeessa. Abbaa obbo Daawit obbo Abdataa Hundeessaa dabalatee maatiin obbo Daawit qabamanii hidhaman hundinuu mana hidhaa Maqiitti akka argamantu himame. Yaaliin bilbilaa kantiibaa magaalaa Maqii Masarat Guddataa qunnamuuf taasifne nuuf hin milkoofne. Mootummaan Kanaadaa lammiilee isaa Itoophiyaa keessa jiran hatattamaan akka ba'an gaafate. Lammiileen Kanaadaa imala gara Itoophiyaatti akka hin taasifneef kanneen Itoophiyaa keessa jiran ammoo hatattamaan akka biyyicha keessaa ba'aniif Kanaadaan karaa maarsariitii imbaasii Itoophiyaa jiru ibsite. Ibsa kanaan lammiileen Itoophiyaa keessa jiraniif dhaamsa of eeggannoo fi of baraaruu kan dhaamte Kanaadaan sababa wal waraansa waliin walitti bu'iinsa saboota biyyattii fi lola Itoophiyaa kaabaatti adeemsifamaa jiruutiin namoonni nagaa Finfinnee keessatti hidhamaa jiraachuus ibsitee jirti. Lammiin Kanaadaa sababoota adda addaatiin Itoophiyaa keessa jiran kamuu gorsaa fi gargaarsa kan biraa eeguu dhiisuun hatattamaan biyyicha keessaa akka ba'aniin gaafadha kan jettu Kanaadaan lammiileen biyyicha keessaa ba'uuf gargaarsa addaa barbaadan yoo jiraataniif furmaata akka qopheessites ibsitee jirti. Ajaja karaa imbaasichaa dabrerraa taruun namni lammii Kanaadaa ta'e Itoophiyaa keessa turuuf murteesse nageenya fi lubbuusaaf itti gaafatamummaa dhuunfaa of yoo murteeffate qofas jechuun gara biyyoota ollaattis ta'u sochii keessaf ammoo odeeffannoo lammummaa quba qabaachisuun dirqama jedha ibsichi bahe. Oduu keenya birootiin godina Baalee Bahaatti sababa roobni dhabamuu fi bonni dheerachuutiin hongee tibbana mudateen namoonni 270 wal miidhamuun gabaafame. Aanota godina Baalee hongeen hube kanneen keessatti beeyladoonni 1,000 lubbuu yoo dhaban 10,000 kanneen lakkaa'aman kufanii jiru. Duulli deeggarsa sassaabuu uummataan dhiyeenya kana jalqabe itti fufee kan jiru yoo ta'u gama sirna biyyeen bulchaa jiru ofiin jedhuutiin deeggarsi taasifame hin jiru jedhu jiraattonni Naa'imaa Marga Basa dabarsaa akka timtiim. Godina Baaleetti sababa roobni dhabamuu fi bonni dheerachuutiin hongee tibbana mudateen namoonni 200,000 fi 70,000 ol miidhamuun gabaafame.
Baale bahaatti aanaalee hongeen itti hammaate shananii fi deeggarsa namoomaa barbaadan kanneen akka sawweenaa, raayituu, daawwee qaachan, daawwee sararii fi gololcha ta'uu qondaalli waajjira hoggansa sodaa balaa godinichaa ibsani. Balaa hongee aanota gammoojjii baalee mudate hordofuun duulli deeggarsa sassaabuu dhiyeenya kana jalqabee itti fufee jira. Aanota godina baalee hongeen hube kanneen keessatti beeyladoonni kuma hedduun lubbuu yoo dhaban kuma kurnootaan kanneen lakkaa'aman kufanii jiru. Aanota hongeen kun itti hammaate keessaa aanaa daawwee sarar keessatti beeyladoonni 2480 ol yoo dhuman gaala, re'ee, hoolaa fi loon dabalatee 14,800 ol kufuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Aanaa raayituu gandoota akka Bokkoo, Haraadii, Qarree Xulee, Fincoo, Bara Diimtuu, Harbuuca, Ardaa Nagayaa, Dhaddacha Fardaa, Faltee fi Bororee keessatti sababa hongeetiin beeyladoonni baay'een dhumaa jiru. Aanaa sawweenaa gandoota akka Haxaawwii, Digaluu, Arreellee, Waangayaa, Burqaa Dharroo, Cirracha, Sororoo, Biyyoo Kurriftuu, Digloo, Dikee, Cirracha, Hadaa, Hoofii Caccabaa, Goraa fi Hacura haaluma wal fakkaatuun gaagaamni beeyladoota danuu irra gahee jira. Sababa jijjiirama qilleensaatiin kutaalee Oromiyaa kanneen akka Baalee, Booranaa, Gujii, Harargee Bahaa fi Lixaa akkasumas aanaa Fantaallee keessatti hongeen lubbuu beeyladoota kumaatamaan gaaga'uun hawaasa balaa beelaa irra buusee jira. Sirni bulchiinsa biyyaa harkaa qabu deeggarsa lubbuu baraaruu taasise hin qabu jechuun hawaasni komataa jiru. Ajjechaan jimlaa lixaa Oromiyaa fi jiddu galatti humnoota Abiyyi Ahmadiin raawwatamaa jiru ajjechaa qindaa'aa karoorfamee uummata Oromoo onkoteessuuf raawwatamaa jirudha jedhan qeerroowwan Oromiyaa. Munda biyya mallola kaaba biyyattii ofumaaf bane injifatu akka hin dandeenye erga bareef duba deebi'ee uummata nagayaa balleessaa tokko malee qe'ee isaa irratti ajjeesaa jira jedhu. Duulli duguuggaa sanyii godinaalee Wallaggaa fi Shawaa keessatti raawwatamaa jiru agarsiiftuu kufaatii sirna Abiyyi Ahmad akka ta'e akeekum kanneen OMN dubbise. Abiyyi Ahmad kufaatii sirna isaarra gahem irra aanuuf jecha kanneen isa morman ajjeesu hidhuu fi dhabamsiisu akka karooratti baafatee hojiirra oolchaa jira jedhu taajjabdoonni. Kanaaf ammoo ragaan naannoo Amaararraa kanneen itti amanu hidhachiisee Oromiyaa keessa babbaasuun lammiilee nagaa irratti ajjechaa jumlaa raawwachaa jira. Uummanni Oromoo akka isa hin deeggarre erga hubatee booda duula duguuggaa sanyii raawwatuun akka uummanni kun harka kennatuuf gochuuf yaalaa jira. Kun ammoo tasuma milkaa'uu fi akka hin dandeenye hubachuu qabaan ammoo dhaamsa hayyoota Oromootiin gabaasni kan Faayisaa Eliyaas ture. Godina Shawaa Lixaa aanaa miidhaqanyitti humnoonni tika bilxiginna namoota nagayaa mana hidhaa baasanii ajjeesuun himame. Barattoonni sadii aanaa miidhaqanyii mana barumsaa Cuqqaallaa Wangee jedhamurraa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu jechuun hidhamanii turan. Barattoonni sadeen hidhaman kunneen Garramaa Innahu, Gammachuu Dabalaa fi Lammeessaa Amanuu kanneen jedhaman ta'uu maqaa yeroo jiraattonni barataa Lammeessaa Amanuu gaafa Sadaasa 18 bara 2021 halkan mana hidhaa keessaa baasuun ajjeesanii gatu OMN odeeffatee jira. Barataan kun bakka dhaloota isaa godina Horroo Guduruu aanaa Jimmaa Raaritti gaafa Sadaasa 19 bara 2021 sirna awwaalchisaa raawwatee jira. Erga ajjeefamuu barataa Lammeessaa Amanuu arganii yookaan dhaganii booda maatiin barattoota mana hidhaatti hafanii yaaddoo ulfaataa keessa jiraachuu maddeen OMN itti himanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa 90% ilmaan Oromoo ta'an kanneen mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti hidhamanii dararamaa jiran dararaan ittoo hammaataa deemuu malee fala homaatu argachuu hin dandeenye jedhan. Lammiileen kunneen uummanni Oromoo bal'aan osoo hin hifanne qaama dhimmi ilaallatu maratti nuuf iyyuu furmaata nuuf barbaada jechuun dhaamsa dabarfatanii Naimaa Umar dabalata qabdi. Lammiileen Itoophiyaa 90% ilmaan Oromoo ta'an kanneen mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti hidhamanii dararamaa jiran dararaan ittoo hammaataa deemuu malee fala homaatu argachuu hin dandeenye jedhani. Lammiileen Oromoo mana hidhaa Xariiqal Karjii keessa jiran haalli qabiinsi mana hidhaa keessaa nutti hammaate jechuun dubbatani. Akka viidiyoo dhalataan Oromoo mana hidhaa kana keessa jiru tokko waraabee OMN'f erga himutti mana hidhaa Xariiqal Karjii keessa seennee akka torbee kanaatti nutti hammaatee hin beekuu jedhani. Mana hidhaa Xariiqal Karjii kutaa tokko keessatti namoota 200 hidhamanii kan jiran. Lammiileen kunneen kutaa itti hidhamanii jiran keessatti nyaataaf dhugaatii dhabuun akkasuma waan dirratti uffatanii fi kan afatan dhabuun haala hammaataa keessa jiraachuu himatu. Jirra jirtu ilmaan Oromoo jirra galata Rabbii sa'aatii kana geennee jirra. Kunoo haalli keessa jirru kunoo haala kana fakkaata. Kanaafuu ilmaan Oromoo idil addunyaa jirtan xiqqaa guddaa osoo hin jenne
beekaa wallaalaa odoo hin jirre kunuun obboleeyyan keessan akkanatti ji'a jahaaf akkatti mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jirra. Nyaataa dhugaatiin wanna takka hin jiru. Uffata qaamarraa qabnu fixannee jirra. Ka irra bullu kunoo balaaxadhaa ka uffannu kiisa zubaalati. Haala kana hidhaa haala mana hidhaa kunoo akkatti kanaan dararamnee darara akkanaa kan argaa jirra. Ji'a jahaaf kunoo imbaasiin dhuftee guyyaa tokko abbaa kanaa sani nuun jedhanii hin beekanii. Kanaafuu sagalee akka nuu taatanii. Haaluma kanaan turtii ji'a jahaa turuun turtii kana keessatti imbaasiin Itoophiyaa guyyaa tokkollee kan isaan hin dubbisin akka ta'e himanii yeroo ammaa qorri hamaan seenee jira. Lafa qullaarra feestaalii guddaafaa ofitti marannee ciisaa jirra. Kun immoo nu hubaa jira. Fayyaa keenyaaf akkaan yaaddofnee jirraa jiru. Lammiileen kunneen uummanni Oromoo addunyaarra jiran martuu osoo nun hifannee qaama dhimmi ilaallatu maratti nuuf iyyoon furmaata nuuf barbaadaa jechuun dhaammatani. Miidiyaan inni meeti aktiivistoonni keenya, meeti hayyoonni keenya, meeti sheekonni keenya, meeti qeessoleen keenya adaraa keessan sagalee akka nuu taatan barbaannaa. Sagalee nuu ta'a lammitu lammiif foonii, lammitu lammiif dhiigaa adaraa keessan nuu birmadhaa. Kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii egaa oduun keenya dilee har'aa kana fakkaata. Odicha isinitti mul'isu wajjin kan ture an Muhammad Fantaaleeti gama ogummaa teeknikaatiin 2G Muhammad hordofaa ture. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti fufuu fayyaa ta'aa. Hawaasa Oromoo kutaa Oregon magaalaa Portland fi naannoo ishee jiraatan maraaf. Hawaasni Oromoo magaalaa Portland jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN waliin ta'uun Sadaasa 27 bara 2020 akka waaree booda sa'aatii 3 irraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Portland fi naannoo ishee jiraatu martuu qophii kanarratti akka hirmaattaniif yaamichi dhiyaate. Daarektarii olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Muhammad Abdosh, Kulaalaa Muummee OMN Dajanee Guutamaa, Zaak Duubee fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Dabaltirii by Hilton Portland 1000 North East Multnomah Portland Oregon 9723. Odeeffannoo dabalataaf karaa lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Koottaa wajjin taanee haala yeroo Oromiyaa fi Oromoo irratti waloon haa mari'annu. OMN utubuun sababal'aaf sagalee haa taanu. OMN ijaa fi gurra uummataa. Koree qindeessituu sagantichaa Portland, Oregon, USA.